Iyyoyyaa harka fuunee akkam jirtan baga nagaan gara dajuuteekitti deebitanii warra wanti waliin ilaallu marsaa jalqabaa fi isa duraa irratti ka'umsa irratti Python for Web Development Introduction to Python. Pythoniin maal akka ta'ee fi Pythoniin Web Development irratti akkamitti akka barannu jalqabarraa kaafnee hanga dhumaa waliin ilaalaa deemna. Viidiyoon kun walitti fufaadha. Marsaawwan garagaraa qaba. Hanga dhumaatti yoo ilaaltan clear kan ta'e konseptii Pythoniin Web Developmentiin kan wal qabatanii haala sirrii ta'een ni hubattu jechuudha. Kanaaf warroonni Dajuuteek faaraa taatan Dajuuteek subscribe gochuun dagatinaa, like share gochuus hin dagatinaa jechuudha. Isa kanarratti baay'ee isaa waa'ee Pythonii seeraan hubachaa deemna. Pythonii jechuun maal akka ta'ee fi akkamitti akka fayyadamnu jechuudha. Sanaa booda introduction to Python maal jechuudha? Walumaa galatti Pythoniin Web Development irratti baay'ee haala salphaa ta'een itti fayyadamuu dandeenya. Akkasuma immoo waan clear ta'e wayii haala salphaan beginneriidhaaf baay'ee frontidhaaf kan galuu danda'udha jechuudha. Maaliif straight forward English programming jechuudha. Englishumaan jechuma afaan Ingiliffaa kanaan kan kuulii hojjetu jechuudha. Kanaaf baay'ee salphaadha beginneriidhaaf. Pythoniin jechuudha. Ittaansee kan jiru maaliif Pythoniin baay'ee populaarii ta'e? Pythoniin maali? Pythoniin jalqaba duraa barri Python is a high level programming language created by Gideon van Rossum and first released in 1991. Why 1991 irratti hin qabnu nuti garuu Pythoniin baay'ee populaarii fi wantoota baay'ee hojjechuu kan danda'udha. Addunyaan irra keessa jirru kun waan baay'ee Pythonii hojjechaa jira. Waan baay'ee AI waa'ee jennee dubbannu, ChatGPT jennee wanni dubbannu, waa hundisaa AI of duubaa qaba. AI'n immoo Pythoniidha. Pythoniin heart of AI jechuudha. Artificial intelligence jechuudha. Python is designed to be easy to read and write. Flexibilidha. Akkasuma immoo flexible yoo jennu maalidha? Used in web development, data science, AI, automation, the backend system. Waa hundaafuu jechuudha. Baay'ee salphaadha itti fayyadamuudhaafis. AI immoo yookaan why Python is popular in 2025 or in 2026 and the next. Languagein kun baay'ee olaanaadha. Baay'ee populaariidha. Yoo waan nurras deemnee ilaalle Google Stack Overflow irra trendota isaa yoo ilaalle, YouTube trend irra yoo ilaalle, Google trend irra yoo ilaalle, hundi isaa baay'ee olaanaadha. Populaariidha jechuudha. Development technologyidhaaf sadarkaa populaarii ta'e jechuudha. It powers more major framework like Django. Maaliif kana ta'e? It provide power since Django fayyadama. Fast API fayyadama. Flex for web app kanneen waan ofirraa qabuuf haala salphaa ta'een nama akkatti fayyadamu. Django kanarratti marsaa yeroo barumsa keenya keessatti barachaa deemna. Django maal akka ta'e, Fast API maal akka ta'e ilaalaa deemnaa jechuudha. Sun akkamitti itti fayyadamna? Sababni inni populaarii ta'eef tokko kanaa jechuudha. It deeply integrated with AI. Kana guddaa isaa akka Pythoniin addunyaa irratti populaarii ta'ee fayyadamu kan taasisu AI waliin akka hojjetu baay'ee isaa serious ta'amee hojjetamuu isaati. Machine learning like TensorFlow and PyTorch warra jedhaman hundi isaanii waa'een sensor jedhamu hundi isaa Pythonii wajjin hojjetu jechuudha. Backend automation, image processing, machine learning waa hundi isaa Pythoniidhaan hojjetame jechuudha. Python for web development yoo jenne Pythoniin web developmentidhaafis baay'ee salphaadha. Kanaaf fakkeenyaaf chaatii gochuu barbaannu haala salphaa ta'een moodeelii wayii barsiifnee moodeeliin sun ofumaa isaatii akka nutti taasisu gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf when it comes to the web, Python runs the backend. Backend ta'ee process gochuu danda'a jechuudha. That is the brain behind the website or web app. Sammuu duuba isaa taa'ee hojjetu jechuudha web app. It handles request ergamtanii control godha. Database waliin connect ni godha. Process godha data san and send response to the front jechuudha. Front endis manage gochuu danda'a jechuudha. Yeroo barbaannu HTML dha front end inni fayyadamu.
fuulii jechuudha. Akkasuma Paayitaniin immoo Paayitan weeb framework makers all beeriitti walitti kana gara oliitti dubbanne kan hundasaa akka salphatu taasise. Yeroo kana barachaa deemnutti marsaa kanarratti wanti nuti barannu tiitoriyaalii kanarratti poosii kanarratti yookaan walitti hidhata kanarratti waa'ee Fleskiin baranna. Fleskiin maal akka ta'e akkasuma immoo weebsaayitii siisteemoota garaagaraa haala salphaa ta'een sa'a tokko kan hin gubnetti weebsaayitii baay'ee jabaasaa hojjechuu akka dandeenyu ilaallaa. Jaangoodhaanis ni ilaallaa. Akkasuma faast API'n immoo maal akka ta'es ni ilaallaa jechuudha. Kanaaf waan baay'ee waliin barachaa deemnaa hanga dhumaatti yoo na duuka turtan waa'ee Paayitanii konseptii isaa guutuu argachaa deemtu jechuudha. Kanaaf marsaa ta'anitti nootii qabattanii waan amma dubbannu kana nootii qabachaa, short nootii qabachaa hundasaa gara developmentiitti galla waan ta'eef seetaappii staart gochuuf maaltu nu barbaachisaa, Paayitanii akkamitti daawunlood goonaa, pre-requirementoota wantoota barbaachisan maal kan jedhu bal'inaa waliin ilaalla marsaa ta'an irratti jechuudha. Kanaaf waa hundumaa immoo dursumaan inni isa kana waliin kan fuufuu dandeenyu yoo subscribe gootan qofa. Subscribe godhaa viidiyoo kan like godhaa. Marsaa ta'an immoo waan barbaachisu more kontentoota isin barbaachisu baay'ee isaa barachuuf dirqama namni Paayitanii beekuu qaba kan jedhamu kontentii guutuusaa qabadheen isinii dhiyaadhaa. Marsaan itti dabalaa deemnaa. More hanga dhumaatti waan na daawwattaniif guddaa galatoomaa. Hanga marsaa ta'an walitti deebinutti immoo horaa bulaa deebanaa. Kanaafudha loojikiin keenya dajuuteek wajjin kan dubbachaa deemnu maalinni dajuuteek irratti kan dubbachaa deemnu waa'ee Paayitanii ta'a jechuudha. Kanaaf subscribe gochuun dagatinaa, like gochuun dagatinaa, horaa bulaa deebanaa. Akkasuma yoo gaafii qabaattan, yoo yaada qabaattan komentii viidiyoo kanarratti naa barreessaa. Akkasuma barbaadan Telegram channel screen irratti mul'atu kana dajuuteek dajuuneet yookaan BIS jechuun boruufan IT solution kan jedhu jira. Isa seentanii argachuu dandeessu. Horaa bulaa deebanaa nagaan